Baratte namantane fi akashem baratte namantane fi sammu keessa mulaniru alama waaqayyo mucayo kanarra jiru baay'ee guddaadha kafu mucaan kun qabdu kafu guddaadha namni wajjin nuuf yoo jiraate nabraaduf garuu seetan maratte badde warra jala fagot akashem badde marattu taatuuf irratti hojjetanii akashem namantaan hojjetanii jiru waaqayyo sanninatti manis nittima nama guddaan ishee god amen nama guddaan ishee god amen sarkaan barnoota ishee qabdu guddaa miti sarkaan barnoota ishee xiqqaamatu ta'ee jiru akka namoota barumsa guddaatu hin baratinitu namoota biyyaa barbaachisoo taati amen amma nama guddoodha olkaas ilaalla waan kaampaasii baay'ee fakkaatti sarkaan mana barumsaa itun gahin xinnummaa seetti sammuu ishee keessaa fuudhan waaqayyo immoo kan naan jedhe haaraan gaxxama dhalootaa kan dibaa jiru warra dhaman dureessa kan ta'u dalaga ameen jedha isin irrattis afurii carraa dhalootaa nyaatte carraa namootaa nyaatte dafi keessa dafi yaa guddaa dafi gadhiistu maaliif gadhiistu ishee adda Najefta, maaliif barbaade Jesu? Foto shirratti hojjenneetirra. Ishi. Gadhees nu kanaafuyyuu. Foto shirratti hojjettaniirtu. Afura maaliidhaati? Digimtii. Ishi. Digimtii. Haadha ishee akka ajjees nu barbaadaa jirra. Haadha iyyuu moo? Haadha ishee eenyu? Eenyu haadha ishee? Tola ishee. Tola ishee moo? Tola ishee harkaa baafnu kaasaa keessa. Tola ishee du harkaa baafneef. Ishee moo maaliif ajjeesuu barbaaddan? Akka barumsi ishee hin galleef sammuu isheetti xonqollee jira. Haadha sadeetti xonqollee jira. Haadhatti moo? Isheetti. Mucatti moo? Ishee garatti moo? Haadha moo maaliif barbaaddan ajjeesuu? Ajjeesuu abbaa isheetti jira. Abbaa ishee ajjeestaniitu? Maaliin ajjeestan? Haasa inatti maaliin ajjeestan? Maaliin ajjeestan abbaa? Maal dura keessan ajjeestan? Raraasti. Raraastan? Dhaggeeffata. Abbaa seexanni fallisee ajjeesee haadhaaf mucaatti darbaa hin amantaa waan tokko hin jedha. Inni dhaloota achaan dhufa dhaloota zarmaan zarii kee qabee akka isaan hin milkoomne godhe har'a si biraa hafe. Inni akkasiraaf na biraa haftee itti alaa. Abbaa ajjeesaa mucaatti ni darbaa. Ilaalee abbaa iyyoomsee haadha iyyoomsee zarmaan zarii kee iyyoomsee si duukaa ni darbee irraa ka'e. Ishi dhaggeeffadhu kaasittan himaa. Eessatti geessitanii ajjeesuu yaaddan? Eessatti geessitanii ajjeesuu yaaddan? Ini bu nagaa isaa nuyi abbaa ishee bugeessina abbaa ishee waan jallatu. Abbaa geessitanii ajjeesuufi? Dhugumaa. Si geesse si salphisuu kan barbaadu irraa keessu biraa hafee antarree warra jiraatu hin jiraadha jedha. Yoo ajjeesuu yaaddan sagantaan keessan. Ishee eeggadda. Ishee gaggabsine. Gaggabsitanii? Ishee makana moo? Maal gootanii? Mana shaaworii keessatti ishee galchina. Ajjeesuudhaaf? Kanaaf immoo. Maaliif akka isheen hin jiraanne barbaadde? Baay'ee nama baay'ee gargaartuufi. Baay'ee gargaartu. Akka isheen jiraatu lafa kanarraa. Maal jedhan isheen? Kutaa meeqa baratti hin taane? Meeqa barbaaddi? Meeqa? Asee? Addee?
keessan argaa. Isa dhugumaan isinitti himu. Dasiitanaa ilaanii akkasii ilaala. Biyyoo si nyaatee ilaali. An barbaadamaan jira. Biyyoo si nyaatee. Ana ulfina na barbaadaa ilaali. Nama si bira nakaa godhe ulfina na barbaadaa ilaali. Nama baay'ee gargaarti. Amma sittani magaa. Ishee gadhiiftee tola ishee harmee ishees gadhiiftee zarmaan zarii ishee gadhiiftee eebba ishee gadhiifteetu sokkita irra gadhiiftu. Qalliitti si gaa'ina sitti fakkaate. Birrii meeqatti baastan? Miliyoona tokkoon itti. Miliyoona tokko. Footoo ishee keessaa kunne. Argitanii miliyoona tokkoon jaala tokko. Alaamaa qabu isaan maatii sanarraa waan barbaadan qabu. Jarri kun humni isaanii baay'ee harki isaanii dheeraadha. Waaqayyo garuu hin kutaatu. Footoo ishee buttee keessaa fuutee. Akka ishee mirgaa kan ammoo akka raacitu gooni yeroo baay'ee inni raacita jetti. Kanaaf immoo marmarraa kukkunnee lafa ishee kenna. Irraa kutuudha barbaadanii maalirra keessanii jirtu dhukkuu maalirra keessa? Harkicha dhukkubsiidha. Asirratti harkicha katta ilaaban gadhiisa. Gadhiisa kottu lafa. Kaas lafa kaas laficha mul'isuu godhe kaas lafa. Namni eebba ta'uu si amiin jedhi kaa. Hidhamtee amma irraatti kan teesse kana booda dhalootaa fi kamee kan feegusi. Harkicha ol kaas. Sarartu sana ol kaas abiddarra kaa'eera. Kottachaas. Qaba kottu. Na ilaali. As ilaali. Ana ilaali. Isa kana irratti na qabi qaba. Harkichaan na qaba harkichaan isiyye. Qabi. Qabe. Ana qabi cimsi qaba. Cimsi qaba. Qabe ana. Kaas lafa. Kai. Kai. Nama akkasii eebbifamee sirkaa ba'u hundi zarmaan zarii isheetu sirkaa baasa. Birrii miliyoona tokkoon sana eessaa fuutan? Eessaa fuutan? Ini tamu ni tamu. Kasih nama. Mana kasih nama aku. Jangan macam tu kau ni jangan seni dah anda. Amma membuat jadi tiga. Kasih dah. Garasi kisah. Dhukkuba kisah jumpa kasih pun deh. Kasih sini. Kasih dah. Toko lama saja kasih. Harga syurga benda kaya, garasi syurga benda kaya. Kas, kas. Harga syurga kas cok. Kas. Kas harga lecu. Jago yang salah. Asal rakase. Tukar rakase. Rakase je. Inalas. Aduh kerja rakase. Tukar apa saja? Rakase. Cek. Ini dah diganti segala syurga rakase. Rakase. Terima kasih. Dan di sini dia adalah bisa hasil. Kita mengucap dari gerasi desa bahkan dia bakal dia. Menjadi ini kita dari desa. Ya, kembali. Yang sudah ini dari sini. Kembali. Waaqayyo meela akkasitti sanaadha jettee seexanatti qofatta. Isa si dhaqqeetta irraa kaateetti qofalta. Waaqayyo karaa haaraa si baaseera. Jireenya haaraa si jalqabsiiseera. Kottu na bira. Akkasiin of dandeessuuf nan kadhadha. Afurri kee agargar qaba. Kaasi gaafa. Kottu. Qaxxali kottu gaafa. Eenyu maqaan? Galaanee? Afaan Oromoo si rakkiftii? Galaanee tola ishiin eessatti? Arbiin koo biyya jirti waan. Biyya jirti? Abbaan kee eessatti du'e?
Anzariki dafa isaanitti kufanii kan kaasu siin Amir Abinku barakun lama kutub menchise ofisaatiin Ufsate turi Akun zalian Mana kimi kawinti Mana kimi tigari mana Arminku Arminku mari mati gari nyatun Yero jettu Yero bayi nyata jatu Kana mati mari nyatu Nyani yusi ajesa Yero jettu Bakani hari kanan jendoye Arminku yero shimara Kepatu Lolang kaban Waaqayyo mana keessan irratti isa hojjetame irraa ka'ee zeeroo godheera. Sirrattis harmee keerattis. Armii kun ammayyi kun isheen kun yeroo tokko as naaf dabalanii armeen kee baay'ee kubsatti tokkotu naannoo tokko hojii dhagatte asumatti jalqee ka'uuna jedhanii ka'ee birrii yeroo erguuf kadhee ishee malee wanti isheen kubaan intinaan baay'ee ishee kubayaan baay'ee naaf jettee Amma dhukkubaatti? Amma kalee ishee Kalee dhukkuba? Kalee ishees, onneen ishees, maal ishees fayyaadhammaa kenna. Ameen. Birrii miliyoona tokko mana keessa irratti hojjetame sagalee waaqaa dhufu tokkittiidhaan diigame. Ameen. Ameen hin jenneesi. Baay'ee sabaratta. As kattaara ministeerii bara naannoo naannoo ugaa barumsaas nan qaba. Ishee. Godinaa guutuudhaas as namni aan beekumsa jiran as kattaan baradha. Ishee. Na yeroo baay'ee gaafa ministeerii qoramtu of warra yeroo nakkumti humna akkuma nana haba bara 2008 kaasee jedhu. Bara meeqa ka'e? Bara 2008 kaasee. Ministeerii fudhatta? Amma kan? Yeroo qoramuuf ka'umna akkuma nani ibsa kuftee tanaan jiru otoo qoramiin kun kuftee tanaan jiru. Na bara namoo Waaqayyoos na dabarsa charji kana deemi charjiin kun baay'ee namaa qaatu na dhufe. Ishee. Inna as yerisinis waanii na dhittaa'ee naaf nama tokko Asii dheeraa kanaan dura? Asii ilaalee ergeessan ol fuudhaan inni kaleessa sirkaa bahe har'a harka kee galeera. Ishee ni haasa'e. Inna anis inuma darba homaa yoo ta'u bara namaan kooti ta'een biyyoo achinan ta'a biyyoo hammaarra eenaq. Biroo biyya asii fuutee deemte biyyoo? Hammaarra soofti xixaqatanii kisi qopheessa gashee eenna naqe. Ishee. Inna gaafa gabaabuu kanammoo bootaa baroon aroobiin boqoramu. Baay'ee dhokkubeef naaf hundee maaliif dhokkubaa naaf kadhataniiru biyyoo soo bulbulee ogeera deemnaa naman humnaa dhokkubi. Ammoos gaafa naqee ministeerii gaafa roobii sana sa'aatii lamatti gala iddoon taa'u sanatti ijoollee ossee biyyoo sanatti nannaqee intinaa isatti qoramus naan gogga'e. Naa homa tokko iyyuu na dhukkubnee dhagaatiin qoramee nan darbe. Inni bara dheeraa si qabe har'a sirraa galagalaa. Nan nuffeen dhiisa tu'a naati bara 2008 9 10 11 maaliif hin battana amma kana maal? Murtoonis akkasiiti. Itti deeme Waaqayyo si duukaa jira. Ittan deema jedha. Waaqayyo na duukaa jira jedha. Ammarraatti aggaamtee qabeera isa deettu sirkaasa kan bubuuse hin amanta yoo taate harki gubbaadhaa dhufe tokko si gargaare. Dabarte. Nan darbe dur darbee beeku baarana hin darbe. Waaqayyo garuu mana kee gala. Mee amana jecha kana nan baasa nan dubbadhaam ammarraatti inni danqamte irraa kaatee hin danqamtu. Ishee. Na inni lammaffaamu asuma kanatti ani fayyee baay'ee dhokkuba dursee isa tokko eeggadda gaafa qidaamee sana jechuudha. Baay'ee dhokkubee yeroo shaaworii galuuf jiru barri akkasitti dingata natti cufame. Adeeraatiin waan danda'amu. Na su ta'ee barri qosee shilfeetii kana keessa namni jira jedhan. An dubbachuu hin dandeenye. Sitti cufamee jechuudha shilfeetii galtee? Natti cufamee hafiisaa. Na yeroo qosu mucaan nagahee baay'ee ishee mataatitti galanii achi akkas taate ani hin beeku. Na halkan mana kimii nageessanii yeroo tokko yoo yeroo doftara nas godhan kan xinnoon yaada
Isaaf ay igasheetu baay'ee ol ka'eera kanaaf na jedhan lafee na waraana na fayine ammas adada gorsa bukeessa jira biyyoon tokko isa bulbulii na waas yeroo jiru na waaste na fayye. Wangeelli keessa jiraannaan biyyoo yoo deechaa fi rafayyita. Ameen. Wangeelli keessa jiru taanaan immoo parastaamoolii guyyaa guutuu halkan guutuu wal qixxee mataa cabsaatti yoo fayyadu. Kanaaf Waaqayyo waan itti qabatte keessa siif jiraatu. Ameen. Amma fayyite. Nama fayyeera. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Ameen. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Naan jedhu. Sitarraa ja'ama waa Waaqayyo natti misitti marga kee bal'ifadhu. Dalifat. Namoota baay'ee kan gargaaru si. Ameen. Ijoollota haadhaaf abbaa dhaban baay'ee kan gargaaru si. Ameen. Zarmaan zarii kee dura jalaa kan yaasu si. Ameen. Hiyyeessa baay'een karaa kee ifa arga. Ameen. Waaqayyo kan naan jedhu. Eebba keessantuu harka namaa harka diinaa galee jira. Isan gara mana keessanitti dachaasa. Ameen. Kan keessanitu sammuu kan keessan fudhatanii baay'ata kan keessan fudhatanii jireenya kan keessan asitti dabarsanii amma achi asin deebisa dawaa galu. Mee iyyaa Yesuus guddaadha jedhaa. Kan kee ta'an jedheen. Duubaa fuudhaan keetti galagashee. Waaqayyo si duuka jiran sodaatiin si ta'eera. Mee Yesuus guddaadha jedhaa. Seeqa immoo ajjeesuu barbaadu qaxaroo malee. Kaas asin deebisin nan ajjeesattaa. Hanga nan ankaraattata dhafuudhu kuni. Nan ankaraattata naman taatu. Dhulkaa baati. Ilaa mucayyoon kuni waan isheen hojjettutu milkaa waan isheen hojjettutu walirra bu'aaf ture. Amma garuu tokkoon isaa walirra bu'aaf hin jiru. Waan isheen qabattu waan isheen dubbattu ta'aaf ture. Amma garuu zeeroo godhanii. Waaqayyo kan naan jedhe isaaniin zeeroodhaan baasa. Kan isheen ni daale waaqa. Maal gochuudhaaf irratti hojjettan? Lafa. Maal gochuu battan siin jedhe? Najjeeftaa? Gadi qabdee naasee nama kaasee asee. Na ilaala. Maaliif ajjeesuu barbaadde? Kaayyoo qabdi. Kaayyoo qabdi. Mul'ata qabdi. Eeshi. Waaqayyoon jaalatti. Waldaa namaasiira. Waldaa namaaf teetta. Kanattu. Walachiisan. Afura maaliidhaan? Qeemee qabatti. Afura maaliidhaan? Afura sheekii. Sheeki. Afura sheeki. Afura sheeki. Du'a. Eeshi. Eessaarratti hojjette? Eessaarratti hojjette? Wallaggaa. Iddoo kamiin? Beekii. Warrattiin beekiidhattu namni tokko akka keessatti hila. Beekiin bilisaa ba'u barsiisan taasa. Tonqaata beekii waa beekiitti nabboomu. Dhugaan isinitti tonqaata beekii warra matatii warra qoricha hojjetan hunda isaanii qabee mana hidhaatti hin lamu. Hin hidhamtuun jedhee. Hin hidhamnu. Hin hidhamtuun jedhee. Hin hidhamtuun jedhee. Hidhamtaniitu. Iyyaati hidhamaniiru jedhaa. Ageessa hojiin keessan amma kanaan duratti hojjettan hunduma isaa Waaqayyo diigeera. Maal fa'aa gootanii hojjettu mee? Beekii teessanii maal fa'aa hojjettu natti? Hin hojjenna. Maatii namaa diigduu. Naafa goonaa. Naafa gootu. Hin jaamsinaa. Ishi. Hin ajjeefna. Ishi. Beekiidhaam. Bagiidhaan? Haasi warra bagii. Hafuura beekii. Ishee irratti birrii meeqaan hojjette? Meeqa fudhattee hojjette? Ishii moo? Saayinasiin kaansarii akka ta'u irratti hojjenne hin dhukkuba dhiiga ishii xuuxee akkuma digdama namatti hojjette. Akkuma digdamaan. Saayinasii fuutee kaansariitti qayyaruuf. Bakka asi galche. Kaansarii maqaa gooftaa Yesuusin si keessaa dileeti. Asba'u duwwaa namni naasin waan hin jedhu amiin jedha. Kaansariidhaan warra rakkattan ammaa kaatanii bilisa ba'a. Fayyaa. Fayyaa.
Kanaafuu baay'ee irratti hojjettu. Beekitee sanii maal fa'aa gootamee kanaan dura waan baay'ee ciccimaa. Ishii baay'ee waan boonee jira. Maal fa'aa gootame? Gaa'ela ishii nan diige. Indiidde gaa'ela. Kana caalni maal abbaa manaa kam gootame? Abbaa manaa nan fuusise. Gaa'ela nan diige. Ammas. Ijoollee gargaran baase. Ishiin immoo kiloo sumaa gartu kana maalidha? Suma kan argibanaa? Amma isheen nama guddaa taate. Fixeera. Fixeera. Fixeera dhiiga ishii xuuxeera rifeensarraa fixeera nama fakkaatti kana caalni maal barbaada? Hojii ishee isintu karaatti cufee? Hojii ishii jireenya ishii dhanna ishii rifeensa ishii wantuma namni qabu. Fixeera matichi kan kee miti sirkaa baaseera. Sirkaa baaseera. Abidda laakun. Mataa keessan keessan kaa. Mataa keessan dhalaa dargaa baaseera. Digimti harkaa baaseera. Qoricha harkaa baaseera. Tureera. Rifeensarra tureera. Rifeensarra turte. Meeqa taatee Waggaa meeqan. Rifeensarra waggaa meeqa teesse? Waggaa meeqa teesse? Waggaa meeqadha? Waggaa baay'ee teesse? Ammam? Torba teesse. Beekitiin calqabe. Addeetan xumure. Irraan jira. Irrarta. Fixeera rifeensarra. Maal akka isheen taatu barbaadda? Akka isheen maraattu. Isheen nama taatu barbaadu. Ati inni irratti hojjisiiste kun birrii 20 baastee? Kuma 20 duwwaa miti. Si'a baay'ee. Deebiftan. Nama tokko ati kan irratti hojjisiistu kun? Maaliif? Baay'eedha. Meeqasi? Baay'eedha. Meeqa? Harka nyaanni akka dhumne irratti hojjisiifna. Harka nyaattanii harkaa dugdanii? Waan tokko hin beektu. Waa'ee naasaa yeroo na beeku. Yerummaa miti. Nama jaalatti amma begiidhaas asiis irraa gubattaa jireenyi isheen eebbifamaa isheen nama guddoo taati namoota baay'ee gargaarti Waaqayyoon ulfinatti see baasa karaa haaraan ishee dhaabbatee gadhiiftee deemta carraa kee fixee carraa ishee hojjessitee amma carraa ishee nama amma as keessa nama meeqa irratti gubdeerta carraa miidhagina afurri kun nama meeqa irratti gubdeerta as keessa nama shan irratti gubdeerta akka isaan maaliin taanee goote ishii tokko sadii waan gana akka isaan nama gaa'ela kan qaban akka isaan nama ta'a rigeessa fudhadhaa nama shan jechuun waan qoosaan gaa'ela keessan akkasin waliin qaban waan argitan hawaa jiraatan akka hawaasni taaneef kan isin irratti hojjetame bilisa baatan sirkaan baasee warra shanii akkam taate maal si gashette mini kan seewu nagashaa kan warra shanii immoo sirkaa baaseera amma sirkaa baaniiru isaan dhugaa wala gargaraa mee seexanaan wala gargaraa amma ilaalee namootatti abiddi wayii galaa irraan argaa dhugaan isinitti humna amantii namootatti gaggalaa jiru argaa humnicha sirra kaa'eera eshi amma gadhiisaa gaa isheen hin deemti kottu na bira kottu kan dandeessa taanaan dandeessa mini tika maayikii maal asuma achi dhaabatta anis asuma dhaabata maal fitta amma yeroo kee fixeetta afda cibaara kee irraa fuuteetu carraa ishee gadhiiftee gaa'ela ishee gadhiiftee hojii ishee gadhiiftee fayyaa ishee gadhiiftee saayinesii keessa kaanserii kee keessaa fuutee deemta okay nagama Wiyyu deebi asii fixee kan gadhiisaa gadhiifte nan tureef sila bahuudhaaf turte wayyo amma xinnoodhaaf teesseem sila bahuuf turte wayyo kaas argachuu ligaam amma hin deemta begiidhaa sheekota mana hidhaatti natti isheen mana hidhaatti natti dhaggeeffa mana hidhaatti natti dhadhee siin jedhe mana hidhaatti natti aan siin jedhe isheen mana hidhaatti natti
Mana qaatti Ante mana qaatti ila mana qaatti itti kabbabani haqaban maqaa Yesuusiin. Ebba dhaloota baay'ee kan nyaatan mana nama baay'ee kan diigani. Gaa'ela nama baay'ee kan diigan, daldala nama baay'ee kan diigani, carraa nama baay'ee kan awwaalani, lubbuu baay'ee kan naaffisani, lubbuu baay'ee kan jaamsani, lubbuu baay'ee karaarraa kan kaachisani. Dabarsee mana hidhaatti nagee. Amma kaapitaala see gadhiifta kaansericha keessaa fudhattee deemta. Na ilaali, amma na ilaali. Dabalaan deemu. Galatee fadhaa mayyuu dabalaati Waaqayyoo. Galatee fadhaa jajaa gooftaa. Inni guddaadha. Inni Waaqayyo guddaadha jedha. Wattume. Achiin gorgaasee mana jira. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Nagii turte ati. Nagii hammam turte? Waggaa torba biyyuma keessachi. Biyyi koo achuutti addanaadha biyyi koo. Gaa'ela namdeela waggaa torba taa'ee kanatti. Ishee. Addanamoo sabaan hodhabnee waggaa sadaffaan addana ta'a. Abbaa mana achuu wal dhabdanii. Fuudheera inni. Amma iyyuu hojii jiraatta. Maatii hojii. Maal hojjetaarta? Faabrikaan hojjetaa jira. Kana booda garuu haati faabrikaasi. Waaqayyo baay'ee si eebbisa. Ameen. Humni sirratti hojjetame har'aa keessi hin danda'u. Ameen. Inni beekii zeeroo ta'eera. Ameen. Inni asii zeeroo ta'eera. Ameen. Dhankee deemu. Ameen. Fuulduratti deemu. Ameen. Murteessi Waaqayyo si duukaa. Ameen. Si fuulduraan goruu hojjetu danda'e. Gaarbii deebi kan jedhu sagalee dhaga'ee sagalee. Si fuulduraan goruu hojjetu danda'e. Gaarbii deebi kan jedhu sagalee dhaga'ee. Namni dhaga'e namni dhaga'e. Fuulduraan goruu hojjetu danda'e. Gaarbii deebi kan jedhu sagalee dhaga'ee sagalee dhaga'ee. Ajabsee kaaseera daangaase fuulduraan. Itti buki adeemu karaa si dura jira. Jedhee nama segaa toraa na buusee. Namni raawwii na buufaatu na naasise. Hinjiru kaneessa na naasise. Gofaadha kanaan na buujeessu. Hinjiru kaneessa na naasisu. Gofaadha kanaan na buujeessu. Ulfinni fidaa Waaqayyoof. Haleluuyaa. Inni guddaadha. Achuma ta'a isiniin kadhadha. Inni isin jalaa dhukkubsatee sireerra jiru yoo jiraate hin ka'a amanaa ta'a torban dhufu isiniif dhuga ba'umsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhibeen kamiyyuu ammaa ka'ee foon kana keessa hin taa'in. Iddoo dhowwanneerraa humna maqaa Yesuusiin fayyini namoota kanatti agalu. Fayyini namoota kanatti agalu. Galateeffadhaame Waaqayyoo.